maal taare eessa wal dhaqanna naafsi. Ani jechaadha. Siini si Nabiyya namicha kan eessumaan eessa hunda kennabaa eessuma hunda kennabaa namicha kan. Cheers anyway. Maalla biteetar. Diishii meeqa bu'ee ba'ee fide. Fayman akka kee elektirikii waan fedhe godheen fide seeti. Feettonni hiriyaarra natti toluu didannaan isaas dhufe malee jechuudha. Maal? Hojii baay'ee qaban ta'a. Si duukaa ooluun akka hin gammachiisu beektaniire. Sababa maalii dhufteere? Si duukaa ooluu filata. Dhugaa waaqayyo. Sarogaa. Inni nuun galgala hojirraan bullu ga'uu didannaan Iyyaa. hojirraan oolla dheedha. Ni jedheen si dhaggeeffadhe na sakkas. Waan goote hin qabdan. Sirriin yoo. Balleessichi kan goodha. Malee hojii qabdaa. Bishaan dhuguun baay'ee barbaachisa beektani. Fayyummaa kee. Ilaalee maddicha laale harkicha laale. Harreessuma guyyaatti leetirii afurii dhugaa. No. Afurii dhugaama. Guyyaatti leetirii afurii dhugaa. Kanaaf fudhatte. Joodha. Jijjiirama cululuqaan fide malee. Eessi. Bilbila. Oo. eessattu? Iddootti gaafa jalqabaa wal agarreessan jirra. Ahaa jirtu. Achuma jirra. Tolee dhufe daqiiqaa lama. Haa ta'u. Eenyuun immoo nutti waamaa jirta gaasila. Tokkoon toltu nutti waamudha hojiin kee. Hin beektu. Maa eenyuun hin beeku? Abbaas dhufu hin beektu jedha. Eenyu waamaa jirta qoosaa dhiisi. Maalirraa qabda gaafa inni dhufu hin bartu maali? Lakki. Eenyu waamaa jirtaan jedhe qoosaan qoosaadha. Iskeejuulii kos ilaalladheera. Gaafa inni dhufu bari'aa maal ta'een maal mataa nama Hin baru eenyudha? Inni mu maal goota wayi? Afaan Oromoodhaanis gaafataa. Anis afaan Oromoo sitti ma inni mu. Qoosaan jiru boona. Sarpiraayiziin si godha rammoo. Waa sarpiraayizii kedhii see'uudha. Nan sokka dhugaa oona seenaa faadhani. Lakkatu na xiichaa ta'udha. Hatti si xiichaan jiru eenyudha? Oo seenaadha ta'e keessa kuufan. Lafti siif haa bal'atu. Karaa afaan Oromoo. Aadaa keenya eegne. Seenaa ammoo kana jibbitani. Akka jibbuu miti amma natti himi. Jilbeenfattee immoo hojiin hojjetii natti. Natti himi. Hin beektuu siin jedhe. Nama hin beeknedha. Maarree hasaasanii sin sokka. Maalni si duukaa oolu fedhee malee mi'aa dhookoy hojii baay'ee akka inni qabu hin beektu. Eewudha. Dhiisee dhufe faan beektu. Akka hojii dhiistee oolama. Intala ishee gaafa siin dhuftee illee addina. Intala. Ishee bareeddudha. Bakka itti jalqaba wal agarreette. Maarree asitti. Eenyu hojiin jalqaba wal agartan? Asitti eenyuun argine nu jalqaba. Gaafa jalqabu asitti mucaa bareedduu tokko hin argine nu. Eenyu Mana diraan guyyaa baay'ee as teenya nama meeqa argaa oolaa nama siin darbu. Dhiiras durbas eenyuun jalqaba agarreedha? Galoo. Galoo madhaadhe nuti beektu sarpiraayiziidha maaloodha. Ammas asitti uumame utuu isheen dhuftee akkam jirtu itti nu dubbiste yeroo argitu sanadha kan inni sitti tolu. Maaltu natti tolama? Galoon hiriyaa keenyadha. Akkuma nama tokko akkuma si argu oolmaan ishee garuu baay'eedha. Isheen immoo gammaduu iyyuu hin qaba malee akka kiyyaan ta'e mee deeggadha. Kanaaf fedheeni malinna. Akka inni ta'e nagarree. Maal ta'e? Meetii hojii wal dhabanii kan nagarree maa sitti meeraan dagatte oolmaan kennee mucaa baannee akkasitti. Yaada dhuman immoo. Harreeqa hin baay'isin ati wanta yaada kee fuudhee tokko hin baay'isin. Amma gaasheetta dhufaara. Hawwu. Itti toladhe. Baay'ee malee dhuftee kuna. Deebisee garuu akka namatti tola. Kan si dhibu daqiiqaa lamatti sin bira gaatte daqiiqaa shaggatteera. Daqiiqaa lamatti nu bira geessi. Galoo galaana Eden. Qabata dara. Akkam. Galish. Kamre. Akkam. Noor. Akkuma mana keetti dhaadita.
Akkuma hunda geetti laata. Daqiiqaa kee immoo eeggattee mana. Daqiiqaa lamatti nu dhumira. Nagaadha. Jirtaa kaa? Maan baddaa? Haadha oolmaa keenya Foddatte. kabajamtuu. Biyya keessatti naa taa'aramedha. Biyya aannaniif damma baasu dhufte. Biyya salphaan dhufe seete. Maali Kanammoo maaliin godhe? gaarraa? Kana maaliin godhani? Nan baay'ise baay'ee. Guyyaatti leetirii afur dhuga. Kanaaf foddatte. Haa ta'u. Haa bishaan waan. Irraa kaastee bishaan dhuguu jalqabdi. Waanuma jaalladhu jaallachiisaan kan si beeksinis. Argaa. Abbaa waaqa jiraata. Maala? Maal argaa? Hojiin akkamiin jedhamudha. Boqonnaan akkamiin jedhamu. Musa taa'eera nagattanii. Nagattanii. Biyya kanatti ishee hambisee. Eenyu fa'a? Seenko. Nuunoo la. Inni. Biyyaama tokko nan arginu oolte. Inni diishii irra ool. Adabbiin koo akkuma jirutti guyyaa tokko si duukaa oola dheeraan hin eeggadhu. Kabajaan. Guyyaa tokko guutuun si duukaa oola dheeraan isee baajata isaa moositti nu danda'a. Sokkii akka gaafte sokkiira moo? Nan sokkaa. Amma mini mammaree kun guyyaa walakkaa geeroo. Gara Ganamaa maal kaasne. ayyariin tibba kanaa immoo sirrii namni immoo ijoo jedheen beeku. Kun amma otoo hojii qabu isa yaadee Danda'u irratti maxxansu fudhanii qaba. Waaqachuutti kee nuun wajjin oolaan itti baajata san danda'uu dadhabda. maali gaama qilleensa sirrii mee malee ani immoo Iddoo baasii qabu hin danda'u. asiriif moo Iddoo baasii qabu dhannu. Haadha manaa akkasiisii haadha ta'u. anaa Haadha manaa ma lafa baasii man qabnu dhagattu injiroo sifa kennu. injiru ka amma isaa kun bishaan gudda Jira waan. es dallaa namaarra killaa namaa jala Kellaa dubbisa namarraa waan qabdatu ma. Bakka magariisan dhattu. immoo dhalat makootte jechuudha siikolii mal dallaa namaa jala nama ol kaan aduu keessaa ol adeemsisan kanumaan dadhaba Baay'ee jibbitani. Baay'ee asu. Baay'ee. Alaa akkasii hojii dhalaa bakki baay'ee hin jirre Baay'ee asu. Elaa. Arran qaqqabu. Maani dheengadda godheera miti si'a meeqadha deebiin hojjedhamu. Arran qaqqabu. Arra hojiin biraan qaba. Dhiifama. Maalin afaan Oromoo naasaa jiramni? Qabadhaa. Maal seereen eenyuutti dabalee? diishii namaa seeraan sirreessu gaafa raqu akkasuma bakka itti bu'eema dhiisa. Achi kun yoona diishichatti irraa ka'e kottu jedhanii waamani. Irraa kennaa immoo Seeraan hin hojjetu. Inni immoo haarsaa rusa yoo laakkina qabu. harri aaree sokkee kottu amma dhaqee aduu godha yeroo diishii qorqoorroo irra dhaabu saayitii kana immoo akkatti qorqoorroon gubee yaadiga. Dhaqee qorqoorroo namaarra dhaaba. Bishaan waliin dabarsee akkoo kana duddaasa. Ansaa kanan turre. Kana kan dhugee rakkina qaba. Sidhaan ga'a. Anuu maatii sitti muki yoo dhee Maalinni immoo na rakkisuuf immoo kan taate. maal ta'a yoo na rakkatti? Hin rakkadha maal dagoof rakkataan ol. Karummaa sodaachaa immoo hin jiru. Maaf na sodaatta maal kan nama sodaatin anatti modhatte ala baasa. Kanaaf. Yaa gaa beektanii reegaa kana dura Hin beeku. maanni na sarbachiisan kan Dhugaa qoosaa keessaa gaafa baanu natti mul'atti nan qabu. dagoo duukaa bakka akkasitti fayyuma jinnannee wallaaluu irra jedhena itti nima hidhee yaadaa Dagoo koo saffuu cabsitaa garuu dagoo koo sin jaalladhee sirraa jalallina qabee abbaa manaa koo akka isaatuun barbaada achi barbaadde. eena Maali kun afaan Oromoodhaan akkasumatti ittiin teennaan inni maasidi daam maal waan hin jedhu sitti fakkaata jiru inni immoo anis bareedduun koo sin jaalladhaa akka taadha manaa koo taatuun barbaada siin jedha kan biraa maal akka inni siin jedhu eegde akkasnaan jennaan hin maariif maal jechuudha nan sodaadhe nama asitti himta amma aman itti meeshaa yaa rakkina hin qabu garuu immoo hiriyyaa kootiin ammatti qaxxiitaa madhatte jechuudha dagoo sin jaalladha ittiin jechuun hin qabu maaliif inni akkamidha beektaa amma diishii 360 digirii naanna'ee maal horizontaalii vertikaalii naanna'ee kan inni chaanaaliin galu malee akkasumatti kallattii maal ittiin galu beektaniire waa'ee diishii beektani isattis immoo baqaachuun karaa kan biraa miira kee ilaaleetu ishii fedha malee qaxxiitaa dagoo sin jaalladha ittiin jetteennaan deemasi ittiin jechuu danda'a. An duukaan jiraadhaniire beekaan sirriitti waan ta'eefi
qaxxiitaatti deemtee sin jaaladha hin jedhin. Sin jaalladhachuu fi digirii 360 naannoon qaba. Ilaaga akkasitti miira keessa hubatee malee inni baay'ee cima. Inni immoo baay'ee cima dhugaa waaqa. Isachuun ana taasisun duukaa jira. Dagoomoo. Baay'ee cima waan ta'eef ati tinaanneeti miira isaarraa hubadhu ishii. Naannoo rakkoon qabu nuti tolaadha malee. Inni kaanuma maachuudha ani jira wanni si didee ani jira maachuudha. Isa kanaaf ati yaaddee ani si jira yoo inni si didee si ana kan godhee amansiisee kan kennan godha. Maal ati jalqaba gaafuma jalqabiyyuu si jaallateera maaluu naan jenneeti. Sitti meera amma inni galoo ko sin jaalladha dhee afaan hin baasitti moo sodaa atis immoo dagoo ko sin jaalladhattee afaan hin baasitti muudha kan sodaatte miti yaadni keessan immoo wal hubate. Kanaafuu tooni baawwadha. Maala isin diduu wanni si didani jira dheeraa garuu immoo waan naa kaffaltu qabda dhoskitee maqara jala. Yoonni si dideen. Obboleessa kiireetti gubboo. Lakki maali yoonni si dideen naan ani si amansiise jechuudha. Iddoo tokko na keessaadha bishaan mallee naa bittaadha malee kan biraan. Rakkoon qabu dhufuuf immoo chaara fakkaata. Kan dhufummoo gala. Nuusokki. Eessa naq. Jechi akkuma bilisummaa argadhe. Obboleessa koo biratti na jibbite ammatti. Lakkumaa si jibbuu jechuuni. Faaraan dhiifama naa godhe. Maaliif immoo dhiifama gaafatta? Akkuma irraa faaraa ta'e hin beeku. Namni biyya kana afaan Oromoo dhaga'uun dhiisee. Maaltu ta'e? Ani nama wajji walii galuuf afaan biraa shaakalu. Oome bishaan kee. Faanuma godhaa. Dhugennaan hin didde. Maalti ta'e immoo irratti dhugaa seedeen. An amma takkaa dhaqee hojjedheera diishii isaanii. Yoo qilleensi irraa kaase yoo dureen isaanii koorni diishii yaabbattee irraa kaaste kan irra deebi'ee dirqama tolee hojjechuun qaba. Waa'ee mataa itti haasaa wali nafa hojjetee diishii Maaliin nafa hojjete dhaggeeffadhu hojjedhee ta'ee waan hundumti isaa ta'ee hin beeku. Adaraa dhiisati moo dhagaarra seeraan keessuufi jabeessitee akka waan hundumaa sirreessee kan siin jedheen walii irraa kaase hin beekan dirqama dhaqee tola hojjechuuf hin qaba irraa ka'ee kottuu na hojjedhodha. Jaarraa kamii keessa jira hojii kan Maaf akka saartaree? Haadhi isin aarsuus takka dirqama godha diishii qorqorroo taa'ee gaasiidha kan hin socho'an. Sin dabbariin baqa. Maali? Hojii baay'een qaba siin jedheen tureen hiire. Nama kun tekistii naa gashi. Maal birrii sii Amma galee? dhuftee wanticha naa xumuruu qabdaa. Tekistii. Dhugaa hattamoo ati. Taa'e dhugaa. Ani immoo akka itti si duukaa ooluu. Har'a na duukaa ooluu maal bitaamati? Har'a na duukaa ooluu wani? Dhiisati. Turati Maali mana na duukaa ooluu witee taamati? Lakki. Xumuruu fi qabaa kan galgala nyaannee bullu qabdu. Maalati? Nan dhufa. Adeemu gal. Adeemu hojiidha sana. Hojii? Biroo isheen naa eeyyamte. Jedhaaga. Dhala. Maal agar? Haa ta'u deemi kaa. Akkuma hin qabu. Maal narraa si qaxxaree galwaa si godhu? Anoo baay'ee. Si ilaaluuf fuulduratti. Fuula koo laaluu fi. Hojiin akkana Hojiin kun akkuma ati agartu kanadha. Akkuma ati agartu kana. garri caabummoo si aarsaa olafaan dha. Kiyyaa yaa kaadhimaa kiyyoo. Kaadhimaa kiyya maalidhaa kaadhimaa meetishaa. Nagaa kora. Kam Jira. maali abbadde yoo. Maal akkas baduu? Laappisiin na daraganii na qulleessan. Ta'uu mala dhugaa. Ta'uu mala. Ani mee ani si jaalala kee irraan qabame manni dhugaa waaqayyo. Dhugaa? Dhugaa. Nachina laasi qadhumeemu. Maanni maal taate? Maalin teere maal laa sagallaa ammattare? Si Waa wayikee wayin sitti fakkaadde moo? Si yaadee sin jaalladha sin jedhee man. Ganaan moo? Jaalalli kee maqaan isin arginu olennaani nagaan dhaba faanatti fakkaata garuu immoo isa minigaa. Ani tur jalaati. Ani dandeettii madagoon maqaa waan man jedhudha. Inni mee barreessaa iskiriiptii utuu ta'e fiilmii turkii achi gatta fiilmii indii achitti gatta tuni daayirikteera ta'e beeyyees maal akkam danda'ayyu era yesuus dandeettii isaa ajaa'ibsifachuun dadhabanii duukaan jiraadhanii amman reefuun dandeettii isaa baraadho baay'ee bakka inni danda'uun bare akka. Maaf suufi uffattee manaan baanare maaf hin kabajanii ayyaanessitan fa'a? Maal kanarra maal goona? Maaf ayyaana waggaan Itoophiyaan kabajutti hin dabaltan guyyichi? Maal goona kanarra? Maali Kan faa cufamuu laata danda'ama? Hin barbaachisu bakka akkasumatti iyyuu barreerra nu. Anis barreera atis barteetta mitiire meetiinis barteetta namni bariin hin jiru. Maal goona mootummaa kalaandirii cufsiisne haadhoo komee laa gammachuusa. Ani hin godhuuf hin dhabe haadhoo.
ganama gaafa kaatame sin nyaata kana maal nyaatu laata? Ilaa isa amma wanti guddaan isaa ani an biraa nyaadhe dagoon isan biraa nyaadhe. Akkasin jedhu barbaadde. Lakki wanta zayitiin itti baay'atu nyaatu laata? Rabatu baay'ee magariisa hin fiigamsi mucaata marrabe. Maaliin? Maana afaan keessa taa'adha marrabe keessa. Lakki maa kun cubbumin haadhoo fadhiisan. Naariinis jecha darbaa sun dubbatiin. Zayitii nyaanne, dhadhaa nyaanne, hanqaaquu nyaanne waan si ilaallatu. Ani amma ninna jedhe dandeettii gomaa akkamitti dinqisiifata. Maaf baattee man dhufne mataa irratti laata? Mataa sila soo mormaa lootoo giddii baatta buqqee baattooti mormaa. Aniin jedhe maa kanarra hombaachuu dhiisee dhungalchaa deeme immoo maas si ilaallatamu. Sababa tokko yoo nan ilaallatu. Itti xiqqaata dhugaa waaqayyo. Isamin amma manichi hin diigame kan inni manni karoorame qaan xaxaame qaan ijaarame. Hin battaname kaa dhooku. Akkasuma miti baay'ee toleera. Maalidha? Jedhe gaamaan ta'u. Na guggubee malee. Gaarii ta'eeti gidduu amma bonuma keessa roobaa gidduu kana bonuma keessa roobee hojii keenya nuti sirreessaa jira. Nuuf immoo roobi qilleensa riifi hojii keenya baay'ee barbaachisaa roobii yeroo roobu haala hojii carraa hojii nu akkuma namni liqeeffatee hojjetu gaafa qilleensi jabaan dhufu carraa hojii nuuf uumamu. Garuu ganuu aarsa gama maal goota naannessaa mooduudha. Haa toore. Waate sitti bareedeera. Internaashinaali. Si ta'uu dhaabbe. Maaf immoo bishaan malee nu dhuuree ati jalaa bishaan dhugnamu. Dhugeera no? Dhugummoo itteedhaan kan goomu. Lakki akkas hin jenne. Kan kee dhuguun isaa sayyoo jechuudha. Kamudhe? Jirra. Ammoo sitti mufedhe. Maal birrii maliqii nan gaafati malee waan barbaade keenatti birrii maliqii nan gaafati. Birrii liqiif kan hundumaa fulate gudunfite ka? Of liqii mee kan narreera. Mucaan ammaa nama seeteese hojii jedhu. Waan tokko nan gargaaru. Waan tokko isa jira utuun isan jiraachisu ta'eeti mana diishii mataa kun qaba. Mana gurgurtaa diishii. Utuun isa inni na bira hin jiru ta'eeti. Maal taateeti jireenya koo horizontaalii irraa vertikaalitti jijjiire achirratti aduu keessa akkas godhee na hambise haalan beekan isa kamuyya. Kanaalee birrii si gaafadhu. Jechuun jira mini guyyaa baay'ee sitti ni malee yaadaa waan ture yaalii meeqa. Atti mikamaan taare machuu. Jira mini maal itoo akka nama hati akkas taata rakkoo jiramu. Rakkoon jiru akkamitti isaa faa jalqabe akkasitti. Isaa akka jalqabu dhabde waa'ee maali natti? Waa'ee makkee. Waa'ee koof keedha maal taare eessa wal dhaqanna naafsi. Ani jechaadha. Siini si. Namicha kana eessumaan eessa hunda qendhabaa eessuma hunda qendhabaa namicha kana. Kamera maal dubbistaa akkamatti nagaa dhabtiisin singaaraadhaa dhabti biyya keessanii namni akka keessanii kan biraan hin jiru miti maal gochuu keessan dhagaa. Moota ni gaafi lucha keessa. Maal hojjetaa garbuu nammadha. Aggaruu kana dhufu. Aggaruu kana dhufu. Isa sin akka walootaa waa tokko waliin fayyada wal duukaa yaatan tana dabala. Amma sin biyya keessan ittiin jijjiirtan miti. Jireenya keenya ittiin jeeqtan miti. Naaf ishee gargar baastanii galtan. Maalii qabdatti? Meeqa jireenya kanan qaba naan jedhame. Adumo nakki jireenya koo maal akka kan keetii kanatti jireenya namaa irratti fiilmii hojjechuu miti jireenya koo. Na jireenya namaa irratti taphachuu miti. Gurri balbaat. Qarabaa morma ishee shabbaat. Mormi ishee shab. Ankeellee murtaa'aadha iyyuudha. Garuu sati jireenya namaa fidee jireenya keetti dabaltee jeeqxudha malee. Amma siinsi jaalata miti? Maal jireenyi kee jeeqameera? Jireenya ishee maaltu jeeqame jiru nagaa bu'a. Biyya isaaf nagaa bu'a. Gaafa ati wanta ati yaadde milkaa'inafu wanti hundumtuu nagaa ta'a beektanii. Waa tokko si gaafadhu.